السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota obboleewwan kiyyaa akkam nagaa jirtuu fayyaa nageenyi rabbii bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. yaa obboleewwan keenya mee ofirra haa deebinuu xiqqoo takka fagaannee jirra mee ofirraanfannee jirra an eenyu jennee of haa gaafannu. maalirraan jiraa maalan dalagaa jira harreessan oole galgala karaa kaman deemaa jira. mee xiqqoo takka ofirra haa deebinu kalee ramadaana keessa akkaman ture. yaa obboleewwan kaajii hin gabbarru rabbi haa gabbarru. yaa obboleewwan islaamaa ani har'a maalirraan jira jennee of haa qorannu. yaa obboleewwan kiyya namni parsantii 100 keessaa harka 70 ol zinaadhaan daffaqamee suudii keessa jira. mee ani har'a maalan dalagaa jira zinaan qaama qofaa walitti dhiyaatu miti argaan ijaadhaa haasonni sagaleedhaa akkasuma zinaadha. mee eenyu waliinan turani har'a hoo maalan haasaa ture intala saniin maalan jee gurbaa saniin maalan jee mee ofirra deebinee of haa gaafannu. dalagaa dalannee ofirraa gaafatamuun nurra mee muuziqaa meeqan nama meeqatti erge kan ofirra deebinee ilaallu. mee bu'aa nam facaafataa jiru boruu maal ture kaleessa ramadaana keessa namni tooba dheeressee kaatee quxuraa haaroo matarra kaatee kan of dura hin agarre of jala malee ta'ee kan hin deemutti ture har'a hoo maalirraan jira mee of gaafadhu. yaa obboleewwan kiyya kan olomaadha al-ilmu qabla al-qawli wal-amal jedhan dhugaadha garuu wanti sun waan natti hammaattee garaana nyaateef waan yeroo baay'ee itti yaadee mataana dhukkubsteefan har'a dubbatuun dirqama irratti ta'e. yaa obboleewwan akiraa wanti kun waan baay'ee nama gaddisiisu. mee eenyu guruppii meeqa keessatti mee jennee dhiira tokkoon kan simataa jirru ani meeqa ani eenyu dhalaa meeqanen har'a sin jaaladha juutti jira habiibtii tiyya ruuxii tiyya jaalallee tiyya ji'ee meeqana simataa jira meeqafan bilbilaa jira mijjaana takka dhalaa meeqanan keessummeessaa jira. gatiin majjaanaa riyaalaa 10 garuu balleessan isheen balleessaa jirtu hoo meeqa itti yaaddee jirta yaa obboleettii akiraa bilbila sii biluu hundumaa inuma kaafta guyyaa tokkotti dhiirri 10 ol bareedina sagalee keetii ilaalee sitti bilbila hoggaa sitti bilbiluu jalaa kaafte maal waliin haasaa jirta yeroo nachisaa waliin dabarsaa turte yeroo akkami mee ati boruuf maal facaafataa jirta obboleessa kee kan sitti bilbilu khayra akkam irraa fudhataa jirta mee sharri akkam irra barsiisaa jirta. yaa obboleettii akiraa yaa obboleessa akiraa waan nama gaddisiisu guddaa keessa jirra sharri guddaa facaafataa jirra sharma kana boru buqqifannaa. mee yaa obboleettii tiyya yaa obboleessa kiyya waan kanatti yaadaa nama gaddisiisaa garuu isinitti illee dhiiressee dhiifama irraa ta'a yaa obboleewwan koo wanni kun waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee nama yaachisu ani eenyu maalirraan jira tanarraa waa hundaa'u yaadu haa eegallu. waatsaapaa feesbuukan laala yeroo salaanni gee feesbuukan seena onlaayin irratti akkaan hin mul'anne yeroo salaatan alaa yeroo hirriiballee dhabee dalagaa biyya arabaa dhiisee sababa feesbuukatiif waatsaapatiin dalagaa meeqa gadhiisee biyya namaa keessa wanni isa dhamaase maali yaa rab mee maalittan jira ani naga qabaa maalan dalagaa jira waatsaapni hoo maal na barsiisaa jira profaayil pikchariin kiyya suuraan ani gadhiisaa jiru tun nama meeqa sharritti oofaa jirti. mee kana hunda ofirra deebinee haa gaafannu zambii ofirratti dabalaa jirra kan dalannee ol kan hin dalaganiin kan gaafatamnu hundaa. suuraan ati gadhiisaa jirtu nama meeqa sharritti geggeessaa jirti guruppii tokko keessatti suuraa tokko yeroo gadhiiftu nama meeqa rabbashaa jira mee laali of gaafadhu.